Shamaar kafuunee hordoftoonnii fi daawwattoonni miidiyaa caffee biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordoftan marti keessan egaa caffee miidiyaan torbaanitti qophiilee garaagaraa qabatee kan isinii dhiyaachaa ture guyyaa har'aas qophii gola aartii Oromiyaa jedhu isiniif qopheessinee dhufnee jirra jechuudha. Egaa qophii keenya gola aartii guyyaa har'aatiin weellisaa yookaan aartist Naafikoo Sobboqaa isiniif qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa aartist Naafikoo Sobboqaa waliin turtii kan taasifnu ta'adha. Egaa aartist Naafikoo Sobboqaa aartiilee Oromoo keessatti qooda jabaa kan qabu sirboota warraaqsaa akkasumas sirboota aadaa fi sirboota jaalalaa hedduu kan inni hojjetee jiru jechuudha. Albeema tibbana eebbisiisuutti kan jiru jechuudha. Sirboota isaa keessaallee albeema tokko kan inni eebbisiisuudhaaf qabatee jiru jechuudha. Albeemni isaa sunis yaa jabaa jabana koo kan jedhu jechuudha. Hasuma magaalaa Finfinneetti eebbisaa kan eebbifamu waan ta'eef daawwattoonni keenyas akkasumas hordoftoonni miidiyaa caffee fi akkasumas deeggartoonni aartii Oromoo martuu akka irraa hin hafne qooda akka irratti fudhattan isiniin jecha. Egaa qophii kana qopheessuun kan isin dhiyeessuun isin faana turtii taasisu ani Hacaaluu Guddisaa, ogeessi kaameraa keenyas Gammachuu Lammeessaati. Qophii keenya kan itti seennu ta'a jechuudha. Aartist Naafikoo Sobboqaa eenyu warreen jettan immoo daayirektumaan gara aartist Naafikoo Sobboqaatti kan isin dabarsinu ta'a jechuudha. Aartist Naafikoo Sobboqaa eenyu akka ta'e isumarraa kan bartan ta'a jechuudha. Aartist Naafikoo Sobboqaa baga nagaadhaan dhufte isin jenna. Hayyee isinis keessummaa kabajaa guutanii nawaamu keessaniif caffee miidiyaa irratti maqaa uummata Oromootiin galatoomaa isiniin jedha. Akkuma beekamee ani weellisaa Naafikoo Sobboqaati. Weellisaa Naafikoo Sobboqaa jechuun immoo artii hedduu keessatti hojjetaa tureera. Haa ta'u malee artiin hojjedhe keessatti namoonni baay'een nan beekanii, bifaan illee fuulan illee nan beekanii. Garuu karaa sagaleetiin namootiin hedduu na beeku. Haa ta'u malee artii kana keessatti ani gatii hedduu kafalee, aarsaa hedduu kafalee waan ta'eef isinis immoo eebba albeema koo sababa gootanii iddoo kanatti na waamtanii albeema kootiin namootni akka irratti naaf hirmaataniif albeema koo naa kaasuuf albeema koo irratti isinis naa hirmaachuuf waan na waamtanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Albeemni koollee albeema jabaa, albeema ergaa hedduu of keessaa qabudha. Hojii bareeda isa sana kan ta'u immoo gaa waxabajjii 19 kan eebbifamu akkasumas namoonni baay'een akka irratti na hirmaatan abdii guddaan qaba. Ba'aa baay'eetu oolee nurra ture karaa deemtutu gooree nurra bubbulee tawalwaalleef kan tuutu biyya gurgure kaayyoon jaalleewwanii yoom kana ture yoom kana ture yoom kana ture kaayyoo yoom kana ture yoom kana ture yoom kana ture kaayyoo yoom kana ture. Naafikoo Sobboqaa eessatti dhalatee guddate warreen nuun jedhaniif dhiifama faana garuma keetti kan si deebisnu ta'a gara aartiitti osoo hin taane aartist Naafikoo Sobboqaa eessatti dhalate warreen jedhan eessatti dhalate aartist Naafikoo Sobboqaa? Hayyee kan dhaladhee magaalaa Walisoo fi Amboo gidduutti aanaa Daawoo kan jedhamuttiin dhaladhee. Godinni koollee Walisoo achittiin dhaladhee xiqqoo akkuma ol siqeen immoo garuma magaalaa kanaan dhufe baay'inaan magaaluma kanaan jiraadhe jechuudha. Aartistiin yookaan hojiin aartii kun immoo daa'imummaa kaaseeti kan si faana guddate moo erguma guddatte hojii aartii afaan Oromoo irratti seentee hojjechuudhaaf kan fedhii kee ture daa'imummaa irraa kaasee? Egaa aartii keenya keessatti kutaa dhalanne kam keessattuu namni kamuu fedhii aartii ni qaba. Fedhii sirbuu ni qaba. Namni sirba jibbu hin jiru. Namni afaan isaa aadaa isaa keessatti waan isaatiin taphatee gammadee aadaa isaa ibsee agarsiisuu jibbu hin jiru. Haa ta'u malee ijoollummaa kootiin mana barnootaa yeroo baradhutti amma hin danda'een gumii ogbarruu keessatti hirmaachaa ture. Walalollee barreessaa tureera. Achirratti illee gaafa manni barumsaa cufamu gaafa wanti tokko hirmaatu anatu adda durummaadhaan kan hirmaataa ture. Haa ta'u malee waan kanatti gaafa hin galu dandeettii qabaadheeti miti. Waanuma hawaasa keenya keessa jiru iddoo sanatti waanuma argurraa waan itti gammaduuf nama gammachiisuu fi hojjedhaa tureera. Kanaaf haa ta'u malee otuma kana ta'u sababbiin immoo addatti kutee dhufe sababbii ulfaataa ture. Sababbuma maatii dhabuudhaan barnoota kiyyaallee adda kuteetiin dhufe. Osoo kaleessa sanarraa guddadhee haala sanaan itti fufeeyyuu kana caala nan deema jedhee yaada ture. Ergan ijoollummaa kootti immoo fedhiin koo kana keessa jiraate as dhufee ergan ol dhufee
karaan illee artii kana keessa galu yookiin karaa nama artiitti dhufullee carraa hin qaban turre nama sana godhuufis nama humna qabu hin turre haa ta'uti aarsaa hedduu garuu itti kafaleera garraatti haalli seensi koo sulfaatadha haalliin keessa ture hangammaatti sulfaatadha kanuma kan inni siin jedhu jechuudha. Artistiin Afikoo Sobboqaa aartii kan eegale bara 2013 kan jedhu odeessa dhaga'ee jira. Mee aartii bara 2013 kan eegale umurii meeqadha? Yeroo sanatti immoo sirba ati walaleessite sana kan namni si katabeedha moo bifa walalootiin? Yeedaloonis walaloonis kanuma kee ture? Eeyyega amma gaafa artiitti seentu dandeessiti miti. Baay'inaan eenyu keenya dandeenya miti. Artii Oromoo warri hojjetan hundi isaanii yookiin barnoota artii barataniiti miti gara artii kanaatti dhufanii. Inni kunis baay'ee nu miidheera. Anas na miidhe jedheetii yaada. Haa ta'u malee artii kanatti eegan seenee amma hin danda'u. Amma walaleessuu danda'u sana gaafa hin seenu nama hojjechuu danda'u si'eetiin ture. Haa ta'u malee amma nama daaluu fi amma inni irraa eeguun hojjenne. Garuu achi keessa turuun koo yeroo sana seenee aga ammaa keessa taa'uun koo keessatti bilchaachuun koo waa hedduu na barsiise. Artii waa hedduu si barsiisa. Artiin daawwitii keedha. Achi keessa teessee of laalta. Achi keessa teesseetti waa hedduun addunyaa kanallee to'atta jechuudha. Kanaaf si keessallee addunyaatu jira. Addunyaan illee artii keessa jira. Kanaaf artii keessatti ani amma kanatti miidhamee yeroon artii kana keessa ture keessatti har'a jabeessee barreessaa tureera. Yeroo sanas walaluma kiyyaan hin jalqabe. Har'as walaluma kiyyaan hin jira. Yeedalollee ofumaaf hin barreessaa jira. Ankoo qofaa miti ani ijoollee baay'eedhaaf hojjetaan jira yeroo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma barani yeroo dura artii kanatti dhufu namni carraa akkanatti hojjedhaa akkanatti fayyadama kootu siin gargaara kootu karaa kanaan bahi namni siin jedhu hin jiru. Ani baranne artii eegalu saampila yeroo sana waraabbamu keessaa kan si ajaa'ibu kaasitti ishee martu sana turte bara 2003 jalqaben ijoollummaa kiyyatti umuriillee na gaafattee turte yeroo sana mastuma waggaa 15 fa'aa ta'uu nan danda'a nan jira waggaa 15 14. Keessumatti guddate artii afaan Oromoo jechuun ni danda'ama. Eegaa keessatti guddachuuf immoo keessatti miidhamuun gargar beektaa. Gaafan siin jedhu artii kana keessatti guddattee haalli jireenyaa sii mijatee osoo barnootanis waa hundaan artii kana sirriitti baradhee hojjedhe waa guddaa hojjechuu nan danda'a keessatti guddadhee jechuu nan danda'a. Garuu artii kana keessatti han miidhame garuu keessatti han baradhe miidhaan artiin qabus miidhaan artii keessatti qabus achuma keessatti waan hin argee fi artiin kun anaaf akkam jireensi ibsa. Waa hedduu aarsa hedduu si kafalchiisa. Aartii akkaataa ittiin ibsitu hin beektu egaa. Akka ittiin ibsuun qabu. Aartiin siif dubbii ijoodha. Mee sirba kee jalqabaarraa daawwattoota keenya sagalee waan dhageessistu qabda. Sirba kee jalqabaa bifa walalootiin. Sirba koo jalqabaa beektaa jalqaba gaafanii sirbatti afaan hiikkadhu beektaan haadha fi abbaan qabu. Haadha fi abbaa waan hin qabneef immoo walaluma haadha fi abbaa kanan dursee gara sirbaatti dhufe. Sirba sana nan yaadadha. Garuu haa ta'u malee yeroon hojjedhu sirba sana haala miira warra kee yookiin miira haadha jaallattu sana miira haadha dhabdee sana ittiin hojjettu godhee hin hojjenne dhuguma dubbachuu fi teeknika muuziqaa yookiin akka itti muuziqaan hojjetamu tooftaan ittiin deemamu naan galle ture. Garuu sirba sana nan jaalla ammas baay'een isa jaalla sanarraa tokko sii jechuu nan danda'a jechuudha. Shimee ayyee itti fufi. Amajaaja koollee haadhaaf abbaa dhabii jedhee na baaru haadhaaf abbaa dhabii jedhee na baaru ani laaya ijoollee asiif achiin kaaddaa akka maraatu asiif achiin kaaddaa akka maraatu amajaaja koollee haadhaaf abbaa dhabii jedhee na baaru haadhaaf abbaa dhabii jedhee na baaru ani laaya ijoollee asiif achiin kaaddaa akka maraatu asiif achiin kaaddaa egaa sirbi namni haadhaaf abbaa hin qabne namni maatii gargaaru hin qabne namni isa biraa waa tokko asiin bahin jenne tokko wanta irratti dhufu ni beekta jechuudha wanta gaaffii qabu miti gaafa kana ta'u ani qofaa koo fiigee tattaaffadhee biyyoo nyaadhee kufee ka'ee abbaan hedduu na nyaaree nyaarrame jibbamaa ta'ee hundi karaa kamiinuyyuu ilmoo haadha hin qabne baay'ee namni jaallattu hin jiru nama haadha hin qabne eenyutu hin jaallatu ilmoo haadha jalatti jaallatu jedha Oromoon. Kanaaf miirri sun hanga ammaatti wanti yeroo san daa'imummaa kootti miidhame hanga ammaatti illee na keessaa hin baane sababni isaa konfidensii horattee hin jiraattu hawaasuma wajjin iyyuu namni daa'imummaa isaatti maatii dhabee hacuucame konfidensii horatee hin jiraatu. So kanaaf ani waa hedduu keessa dabarsee jabaadhee iddoo kana ga'uun koo kana rakkoo koo dubbachuu osoo hin ta'in
namootiin humti haadhaaf abbaa hin qabne kun daa'ima haadhaaf abbaa hin qabne kunillee anuu waan sana hunda dabarseen kana yoon jedhe sana yoon jedhe hin baay'ata waan ta'eef anuu waan sana hunda dabarsee as ga'eera warri immoo haadhaaf abbaa hin qabnes aamilii kutuu hin qabanii abdii kutuu hin qabanii tattaaffatanii waan qabaniin waan danda'aniin karaa ta'een dandeettii isaaniitiin galma isaanii ga'uu ni danda'u. Sababni isaa hin miidhamta malee haadhaaf abbaa dhabuun keessa yeroo tokko beektaa si cimsuu danda'a. Hin miidhamta malee waayee yaadde kaayyoo kee galma gahuu hin dadhabdu. Kanaafi dhaamsina inni qabu karaa kanaan ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne of jabeessuu qabu. Namootiin illee hollaa jiranitti daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne kana jajjabeessanii aamilee horanii fi waan qabaniin gargaaran taananii ijoolleen kan biyyaati bara daa'imni kan biyyaati guddattu kanuma biyyaatti taate waan ta'eef dirqama waan haadha dhabeef namni tokko jibbamuus hin qabu. Namootiin baay'een ijoollee haadha hin qabne yookiin reefi bara kanallee bara kana kan keessa ta'a malee yeroo kiyya kanatti yeroo itti turetti namni ati haadha hin qabdu taanaan namni si jaallatu hin jiru. Namni si gargaaru hin jiru taanaan namni si jaallatu hin jiru. Kanaaf acuuccamma sanaa keessa darbee dhufee ani har'a iddoo kana ga'uu kootti baay'ee waaqa galateeffachuun barbaada jechuu barbaade. Egaa hedduu galatoomii abbaa fi haadha malee akka guddatte irra deddeebiin kan nuuf himaa jirtu jechuudha. Ijoollee illee abbaa fi haadha hin qabne akka hawaasaatti hawaasti ofitti qabatee rakkoo isaanii formaatatti laatee guddisuu qaba. Maaliif boru biyya kana kan hooggan isaan harka jirti. Biyyaaf illee wabii ta'uu danda'u waan ta'eef isaan irratti illee hawaasti xiyyeeffannoon hojjechuu qaba jechuu keeti. Deebitee aartii irratti miidhamaadhaan kan ati sirbite aartii gaafa jalqaba itti seentu sirbii yookaan walleen jalqabate hojjette walleen haadhaa fi abbaa ilaallatudha. Mee hedduu kan namatti toludha walaloonsaas yeedaloonsaas mee nafi kun albeema yeroo jalqabaa kaasee hojjechuu eegale moo tibbanuma keessa kan inni albeema isaa hojjechuu eegale kan jedhudha. Walumaa gala immoo sirboota meeqa qaba naaf bakka? Hayyee ani gaafumani sirba jalqabu albeemumaan hin jalqabe garuu albeema kana keessa sirba baay'een baasee sooddootti michuu qaba. Shurrubbee galaanii maaloo gijimbilee aduu baasaa roobaa deebisiiti immoo soraa sanyii qulqulleessaa wallee hedduun hojjedhe isaan kun warra gadhiifamanidha albeema koo keessaa warra hin gallakkiseedha jechuudha. Gaafan siin jedhu gaa amma kana hojjechuun koo immoo namni na gargaarii yookiin namni baay'een na gargaariiti miti. Kan na gargaaru yookiin hiriyootuma koo nama waa harkaa hin qabne kanuma akka koo dadhabee ta'utu fedhii koo ilaalanii yookiin dandeettii koo yookiin boru bakka nu buuta warra jedhantu waan kana fiffidee walumatti na buusee na gargaariituma waan kana ittiin hojjedhe malee namni ati naaf koo kana kootu kanaan kan hojjedhu yookiin immoo waa biraa keessa galee waa tokko iddoo kanaa fuudhee wanti inni itti hojjedhu hin jiru jechuudha. Sababni isaa gaafa artii keessa galtee ati lafa hin qottus hin qoffortus daldala biraa keessa hin galtu artumatti xiyyeeffannoo goota taananii artiin suni wanti artii sanarraa argattu galiin hin jiru. Sababni isaa aarsaa taatee artii sana hojjetta waan ta'eef. Kanaaf ani immoo artii kana keessatti albeeman hojjedhe. Albeema yeroo sana hojjetaa dhufe keessaa kan inni baay'ee isaa gadhiise iyyuu albeema tokko jala dhufeera jechuudha. Amma immoo sirboota yeroo sana keessaayis filadhee kan amma hojjedhe keessaayis filadhee walitti fidee sirboota kana hunda amma albeema tokko guutuu albeema bareedaa ergaa gaarii of keessaa qaba jedhee yaadu namni illee waan gaarii raawwata jedhee kan yaadu hojii bareedaa qabadhee dhufe jedheetii yaada. Kana gochuuf immoo sagantaa irratti yoo milkaa'in sirriitti na milkaa'edha. Yoon itti milkaa'e boru waan guddaa hojjechuu danda'a. Namni illee na abdachuu danda'a. Milkaa'inni kun immoo milkaa'ina koo qofa miti. Artiin kan koo qofa miti. Kan uummata kanaati. Uummanni kun ani yoo milkaa'e waan immoo hawaasni kun barbaadus boru fuudhee bahuu danda'a waan ta'eef artiin kan koo qofa miti. Artiin kan kee qofas miti. Kan keenya kan waloo keenyatti waan ta'eef namni anaanuu barna duukaa dhaabbatu jechuudha. Namni anaan na duukaa dhaabbatu qindeessaa muuziqaa irraa jalqabee kaameeraa viidiyoo na waraabu irraa jalqabee kan edit kan walaloo kan maal barreessu irraa jalqabee namnumti immoo qabeenya isaa xiqqoo haa ta'u fuudhee as natti baasu jalqabee goonni hartii hojjetu isaanii malee anaa miti. Ani bar sagaleen qaba malee dandeettii sanaan qaba malee waa harkaan qabu taanaan gatii hin qabu humna hin qabu jechuudha. Kanaaf ani eenyuun dinqisiifadha namoota sana. Kanaaf albeema koo immoo ammas akkuma namoonni kun duukaa ta'anii na gargaaranii albeema koo irratti ammas sagantaa koo irratti bal'inaan dhufanii akka irratti na hirmaataniin jedha isinis na affeeramaan jedha kana fakkaata. Hedduu galatoomii egaa albeema kee keessatti sirboota dura kaastee haga ammaatti hojjette keessaa sirba jaallattu qabda sirba sirriitti ati
keessaa filattee sirba kana hedduun jaaladha itti amantu qabda sirboota kee keessa. Eeyyee sirboota koo keessaa ga'an hundaayyuu nan jaalla waliin caalchisu. Garuu tokko sii jechuu hin danda'a. Kan duraa keessas tokko sii jechuu hin danda'a. Kan amma baasu keessaa tokko sii jechuu hin danda'a jechuudha. Sirboota amma haalbee amma baasaa jirtu keessaa sirba tokko nuuf daawwattoota keenyaaf jechuu dandeessa. Ayyee rakkoon qabu. Qe'ee abbaa gadaa warra barnootaa waaqeffataan galmatti galee tokko lafan bu'uu jechi hayyootaa hubannoo dhabuudhaan hedduu tubame. Qe'ee abbaa gadaa warra barnootaa waaqeffataan galmatti galee tokko lafan bu'uu jechi hayyootaa hubannoo dhabuudhaan hedduu tubame. Egaa kana albeema sammaa kana keessaa qe'ee abbaa gadaa warra barnootaa waaqeffataan galmatti galee tokko lafan bu'uu jechi hayyootaa hubannoo dhabuudhaan hedduu tubame jedha jechuudha. Jechi hayyuu lafan bu'u. Jechi hayyuu egaa hayyoota jechuun akkuma beektu hayyuun tokko jechuun waan hunda beekadha. Hayyuu jechuun beekadha. Waan beeku hundaa kana hin godhin kana hin tuqin iddoo kanatti hin bu'in waan kanarraa akkanatti godhu deemsa kanaan deemi sirni gadaa karaa kana waan hedduu sitti hima. Sanarraa gorta taanan daandii sanarraa magta taanan maal taata hin kuufta hin miidhamta hin cabda. Kanaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Sirna gadaa keessatti. Sirni gadaa fi jechi hayyoota iddoo guddaa waan qabuuf. Sanaa walaloo kanarratti hojjettee. Egaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatiif illee sirbite qabda yookaan immoo weelluu hojjette qabda. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkamiin itti dhiyaachuu dandeessa? Mee akkamiin hojii kanas waliin hojjechuu dandeessa? Hayyee gara waldaa kanatti gaafan dhufee hojjedhu. Tokko jechuun kun duratti miseensa waldaa kanaan ture. Miseensa waldaa kanatti immoo gaafan dhufu yaadicha nu badhe. Artii keessa teessee waa tokko hojjechuu fi deemuu osoo hin ta'in waan hojjettuuf sana dursitee yaaltee xiinxaltee garamitti deemaa wanti kunoon hojjedhee hawaasa birattis ergaa maalii dabarsa namnis maalirraa barata artiidhaanis maalan barsiisa dhaamsi koos agam fudhataa qaba waan jettu sirriitti hubattee ilaaluu qabda jechuudha. Garani gaafani waldaa dargaggoo caffee gamtaatti dhufee ani caffee gamtaa waliigalaa kanatti dhufee waan kana hubadhu obbo Sanyii Dashuudha dura taa'aa waldichaati dura waldaa kan ta'anii isaanii yaadni isaan naa kennanii waan bilchaata fi waan na cimsuu fi waan jabaadha. Gaafan siin jedhu ana qofa miti kan cimsu waan uummata Oromoo cimsu waan dhaloota Oromoo cimsu waan dargaggeessa Oromoo cimsu. Sababni isaa asirraa maa inni wanti cimsu jettee immoo natti himte akkuma beektu dargaggeessi Oromoo yookiin immoo qarriif qeerroon Oromoo magaala kana keessatti Finfinnee kana keessatti baay'ee darara guddaarra jiru dinagdeen hin jiru. Mana kiraa keessa taa'u mana kiraa waan ittiin kanfalan hin qabanii as deemanii waan ittiin hojjetan hin qabanii wantumti as bahanii uffatanii illee nama fuulduratti jirreedhaan afaan guutuu ittiin dubbatan hin jiru jechuudha namni magaala kana keessa jiru baay'inaan waa harkaa hin qabnu harka duwwaa jirra harka duwwaa immoo waa gochuun hin danda'amu kanaaf maa inni diinagdeedhaan tokko wanti irra irra jaaladhee hojjedheefi siyaasa kamirraa bilisa siyaasa kamuurraa bilisa garuu diinagdee qofa irratti xiyyeeffannoo waan qabuufi diinagdeen nu cabseera moo magaala kana keessatti halagaan gaafa siin nu gaarreeffattu kan gaarreeffatamnu abbaan erga kan nu jibbu waan harkaa dhabneefi malee osoo harkaa qabaanne bar osoo jecha tokko iyyuu hin dubbatin uffanneetuma bareennee iyyuu gaaf baanu barri nu baqatu sababni isaa maaliif waan bareennuufi ka waan uffannee jirruufi ka afaan keenya waan dubbannuufi ka yoo kun hin ta'in baay'inni keenya maal ta'a as keessaa gaddeemta gara dhufteetti yookiin gara ta'etti yookiin immoo hin baqatta keessaa yookiin biyyaan baa deemta biyyaan baa hawwita biyya kee keessa handhuura kee keessa taa'uu dhiiftee kan namaa ganaa alaalatti hawwitaa jechuudha. Isa kanaaf maaltu jira as keessatti hojjechuu wal cimsuu wal deeggaruu ani kanin sirba kana hojjedheef tokko dhuguma ilmaan Oromoo fayyadamoo ta'uudha. Ni fayyadamu ni hojjetu irratti hojjannaan hojjechuu qabnas hojii tuffachuus immoo hin qabnu yeroo baay'ee ni argita taanaan namoonni keenya hojiis ni tuffanna hojiin tuffii hin qabu sababni isaa namni hojii qabu tuffatamaa miti. Namni hojiis gabbu'ee hojjetu tuffatamaa miti. Hojii kamuu gabbuunee hojjechuun dirqama keenya. Sababni isaa anan motoon gadi bu'ee isuma dhugaan siin jira. Osoon armaataa baadhee hokkii leesturoo iyyuu xaragee natti tola. Sababni isaa maaliif garuu nan hojjechiisu namni. Maaliif artii keessan jira waan ta'eef hunda quba natti qaba asiinis achiinis. Sababni isaa maaliif quba isaanii iddoo sana taa'ee leesturoo xaraguyyuu miti. Gaafa ani daandiirra dhaabbadhee taaksii tokko eeggadhu elaa ishee kana iddoo kanatti arginee siin jira. Elaa ishee nama quba sitti qabee hojiirraa si dhoobu quba walitti qabnee hojiirraa wal dhoosoo hin ta'in quba wal qabaannee gara hojiitti wal deebisuun anaaf dhaamsa guddaadha jechuudha. Kana gaafan siin jedhu diinagdeen cabuun waa baay'ee nu cabseera jechuudha. Kanaafi gamanumaani nuti waldaa kanarratti hojjennu ana immoo dhaamsi ani qabu amma
obbo Sanyiin baay'ee na jajjabeessaniiru. Anaaf waan cimaa ergaa cimaa waan of keessaa qabu naa kennaniiru. Akkan tarsiimoo karaa kamiin deemullee waan baay'ee na gorsan. Gorsi isaanii anaaf qofaaf miti. Gorsi isaanii fudheetan kan inni waa hundaa dabarsee jechuudha. Itti gammadee hojjedhe. Ammas dhaamsi naan obbo Sanyiif qabu. Karaa namarra jirtan kun, kallattii namarra deemtan kun, kallattii bareedaa waan ta'eef, kallattii gaarii waan ta'eef, kallattii kanarraan gorinaa. Kallattiin kun bareeda. Kallattii ofirraan gorre taanaan immoo eenyuun borusi isi wajjin dhaloota kanii isi wajjin caa isinis dhaloota kana ceesiftu waan ta'eef dhaloota kanarraa hin gorinaa dhaloota kana harka qabaa jechuun barbaada dhaamsi koosa kan. Kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliin walitti si fide tokko inni ijoon isa kana jechuudha. Isa kanadha. Waldaan kun siyaasa irraa bilisa ta'uu isaatti hedduu kan itti gammadee miseensa waldaa isaa gaafa jalqabaa dhuftee miseensummaa guuttee isa booddee weelluu haaraa yookaan hojii waldichaatiif kan hojjettee jechuudha. Mee isarraa daawwattoota keenyaaf waa jettamoo? Rakkoon qabu ogummaa kootti waan ta'eef jechuuf nan danda'a. Gaanuuf qophaa'ee maaliif nyaata alagaanii gara laafummaan nu miidhee barnu gahaa barri duraanii irra marsinee hundaa dabarsinee dubbiin finfinnee diinagdeeni hojjannee caallaa nuti jarreen abbaa feene hojjannee caaluu dandeenya jechuudha. Kana mata dureen sirbichi kanaaf keessaa qabee. Aartii keessatti irraanfadhe yookaan aartii Oromoo guddisuudhaaf dhaloonni duubaan dhufu aartiidhaan karaa kana miidhamaa jira. Dhaloota ogummaa addaa qabatee jiru. Dhaloota aartii Oromoo guddisuu danda'u kana awwaalamee jiru. Karaa kanaan ol bahuu danda'a jettee kan yaaddu yoo jiraate. Namoota yookaan immoo uummata keenyaafis abbootii qabeenyaa Oromoon qabdu akkasumas biyyittiin qabduufis aartiidhaaf dhaamsati qabdu yookaan dhaamsati dhaloota dhufuuf dabarsitu karaa ta'a jettee. Hayyee isa kana keessatti ani aartii keessatti maaf miidhame maal akka ta'e waan hin beekuu fi waan ani itti miidhametti akka hin miidhamnee fi dursinee gara aartiitti galuun duratti mana barnootatti isaa ta'u dursinee barnoota barachuu qaba. Amma dhaloota kana wanti ni muufi dhaloonni barnoota barachuu qaba. Barnootaan wal qabsiisee immoo aartiiyyuu dursee barachuu qaba. Gara aartii seenee istiidiyoo keessa seenee waan isa madaalle waan uummata kana madaalle ilaamma sabni biraa maal godha beektaa miidiyaan Oromoon taane maal akka godha beektaa sirba Oromoo saba bareedaa viidiyoo kilipii bareedaa qabu osoo hin ta'in kan gandituutti lakkisaa jiru isa fokkisaa isa baay'ee gaafa laalan namatti bushaa'u isuma karaa sababa kana gadi cabsu fidanii miidiyaa isaanii irratti galakkisu akka kana hin taaneef warri aartiitti dhufani dursanii ogeessa walitti dhufu ogeessan ogeessarraa ogummaa isaanii barachuu warri immoo ogeessumti warri ijoollee kana ofitti fuudhanii waan kana dalagani hin madaalle taanan aartii Oromoo madaalle taanan namni sun aartii Oromootiif hin ta'u taanan wanti inni hojjetu sun gatii hin qabu taanani dhaqii baradhuutii kootu yoof immoo barsiisuu wayif immoo gara barachuu danda'utti hergu aartii. Warri istiidiyoo keessa qindeessani aarsumaa fuudhanii abbuma hargan gola keessatti ol galchanii waan birrii qabu qofaa fi waan gadi tuttuqanii uummata keenya gadi hin xiqqeessin. An dhaamsina isa qabu kan garuu ciccimoon immoo jiru. Gaafan siin jedhu ijoolleen ciccimoon baay'een jiru. Warri aartii danda'an, warri ukkaamaman, warri keessatti bilchaatan baay'eetu jiru. Isaan maal dhabaniiti? Dinagdee dhabuudhaan. Waa'ee dinagdee yoo kaafte immoo kadhataa taata. Yoo dhaqxee ani kana nan qaba kana nan hojjedheette akkuma nama siin jedhee warrumti istiidiyoo maal akka ta'e muuziqaan maal akka ta'e hin beekne kun istiidiyoo dhaqee fuudhee dhufeeti kunis na gargaara sunis na gargaara sunis na gargaara abbaan qabeenyas barrakkateera. Uummannis barree dhaggeeffachuu hin fedhu waan akkana
Abbaan qabeenyaas immoo nama tokko yoo gargaare edda gargaare booddee waan inni gargaare sun galmaan ga'u taanaan isa cimaa gargaaruu hin danda'u jechuudha. Dura laafaa gargaare kan. Abbaan qabeenyaas kan gargaaruu qabu. Cimaan eenyunni artii kana eenyu guddisa gatiin itti baasuun koo maaf hin baasa. Innis bar dafqa isaatiin fidee qabeenya kana. Wanti inni fide kun maal ta'uu qaba? Hojiirra ooluu qaba. Dhaggeeffatee hojii isaa dhaggeeffatee fi hojiin kee maal akkamitti ciminni isaa maal inni hagam gochuu danda'a jedhee waan barbaade fuudhee itti kenne bara. Inni harkaa fuudhee sartii kana gadi hin cabsu. Inni kennes immoo ittiin gaddu jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenyaa keenyas baay'een kan nu gargaaran jiru. Garuu kalaa itti walitti dhufnu waan dhabneef malee namoonni nu gargaaruuf deemanis jiru. Namoonni nuti immoo qabeenya Oromoo walitti guuranii jechuudha. Oromoo jibbanii gaafa artii Oromoo dhaqxee maqaatti dhooftati waa'een Oromoon na gargaara gaafa jettu funyaansi qabatanii akkanatti sirraa fiigan jiru. Ajaa'isi taasisanii akka nama tokkotti si ilaalan akka namatti sareesi taasisanii warri ofirraa si adan jiru. Kuni bar qabeenya Oromoo erga fudhate Oromoo irraa dawaa argate Oromoodhaan dawaa argate artii Oromoo guddise afaan Oromoo guddise maal rakkoo qaba yoo gargaare rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenyaa nu gargaaran hedduu jiru. Haa galatoomanii haa ulfaatanii ana qofaa miti ana nan gargaarini garuu artistoota Oromoo hunda isaanii irra jajjaboo keenya gurguddoo keenya kan gargaare abbootii qabeenyaa jajjaboodha. Akkuma isin jedhe weellistoota jajjaboo duukaa abbootii qabeenyaa yookiin namoota jajjabootu jira malee qofaa kee waa tokko hin fiddu. Namni tokko lafa qotee isin jedha. Lafa qotee ho'isee baqaqsee garagalchee ho'isee bareechee sanyii irra facaasu hin qabu taanaan bara. Gatii hin qabu. Sanyii hin taane irra facaasu taanaan laftis wanti inni ol deebisu waan nama sana jiraachisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf weellisaan tokkos akkasuma akkanuma lafa qotuu tokko qotee waan bareedduu fidee waan irra facaasu hin qabu taanaan gatii hin qabu. Kofee hafaa jechuudha. Hedduu galatoomii egaa qophii keenyallee gara goolabuutti kan deemaa jirru jechuudha. Gaaffii deebii keenya guyyaa har'a gaaffii nuyi si gaafanne irratti yaada bal'aa kan nu kennaa turte jechuudha. Dhaloonni hojii qulqullina qabu hojii uummata kana madaallii keessa hin seensifne afaan Oromoo kan guddisu aadaa Oromoo kan guddisu hojjechuu qaba. Kun dirqama abbummaa horachuu qaba artiin Oromoo. Abbaan qabeenyaa Oromoo ta'es dhaloota duubaan dhufu dhala boru uummata kana bakka bu'ee afaan kana bakka bu'ee afaan kana guddisuu danda'u gargaaruun dirqama lammummaa isaati jechuudhaan kanatti dhaamsa dhaamte jechuudha. Egaa irra deebi'uun ati bara 2003 kana ta'ee galte jechuudha. Haga bara 2014tti jirta ammallee hojii albeemaa hojjettee jirta jechuudha. Guyyaa 19 ji'a 10 bara 2014dha albeemni kee kan eebbifamu. Maqaa albeema keetii mee daawwattoota keenyaaf. Egaa albeemni koo yaa jabaa jabana koo maaloo jedhama. Dubbachuuf bara darbe bara kana xiqqoo kan hin gargaaramu jalqabe. Isaayyuu eenyurraan jalqabe obbo Sanyii yookiin immoo namoota tokko warra ala jirantu ammuma ta'e na gargaaranii waan hojjennu godhe. Garuu albeema koo kana keessatti immoo gahee guddaa kan naa taphatee akkan tarkaanfadhu na godhe nama baay'ee kabaju nama artii Oromoo deeggaraa turu hanga har'aatti nama baay'ee gargaare keessaa injiinar Nagaraa Dhugumaa baay'ee galatoome jechuun hin barbaada. Sababni isaa ana qofa otoo hin ta'in artistoota Oromoo hedduu gargaareera waan ta'eef nuti nama nu gargaare galatooma jechuun rakkoo maalii qaba. Yeroo baay'ee nama nu gargaare nuti warra nuti artii hojjennu warra nu gargaarani warra nu faana dhaabbatan galatooman gatii nama hin kafalchiisu galatoomaa jedha. Dhaamsi gosa kana itti aansuudhaan immoo ani albeema koo kana irratti aarsaa guddaa waan kanfaleef gatii guddaa waan itti kanfaleef namni danda'e qaamni isa laallatu kamiyyuu dhufee artii Oromoo ani Oromoodha namni jedhu kamu dhufee anaan akkana jajjabeessuu barbaada. Iddoon illee Jamoo 2 hoteela Loojii Dibaabeedha. Iddoo sanatti dhufanii irratti na argamuu danda'u. Abbootiin qabeenyas uummanni Oromoo bal'aan kun dhufee Oona bira dhaabbatee na milkeesse ana baay'ee natti tola gammachuu koodha na waliin dhufanii akka gammadanii dhaamsa koodha karlatti hedduun yaadanillee karaa kanaan bahin warri yaadan na bukkee dhaabbachuullee barbaadan hoo jiraate. Galatoomni dhaamsa kee dabarfattee jirta. Yaannin yookaan gaaffiin ani siin kaasne yoo jiraate qophii keenya kanarratti xumurree jirra jechuudha. Hayyee yaannin ani qabullee hin jiru. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif ani akkuma jedhe injiinar Nagaraa Dhugumaa fi obbo Sanyii Edashuuti. Dhugumatti akka ijootti kan hin qabadhe kan na milkeessu isaanuma jedhee tan abdadha gaafan jedhu uummata Oromoo waliin ta'aniiti. Qofaa isaaniiti miti. Isa kanaaf milkaa'ina sagantaa kanaatiif immoo ammas miidiyaa kanarratti deebi'ee namootaan galatoomaa jechuu ni qabu.
ammas deebi'ee miidiyaa kanarratti miidiyaa kana sagantaan sun maal akka ture waraabnee finne kan agarsiifnu ta'a jechuudha. Horaa bulaa gala. Hayyeegaa weellisaa Naafikoo Sobbooqaa yaada nu kenniteef hedduu galatoomi siin jenna. Hayyee hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee egaa qophiin keenya guyyaa har'aa qophiin gola haartii weellisaa yookaan aartistii Naafikoo Sobbooqaa nuyi qabannee isiniif dhiyaanne egaa barnoota aartii akkasumas ogummaan aartii maal akka fakkaatuu fi aartiin uummanni Oromoo qabu yookaan aartiin Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru maal akka fakkaate barnoota jabaa irraa argachaa turuu keessan abdii qabna. Egaa qophii albeema yaa jabaa jabana koo jedhu magaalaa Finfinnee keessatti kan heebbifamu siniin jecha akkuma turre egaa guyyaan heebbaas guyyaa 19 ji'a 10 bara 2014 kan gaggeeffamu jechuudha. Iddoon heebba albeema kanaas jamoo tokkoffaa osoo hin taane jamoo lammaffaa hoteela yookaan loojii Dibaabee keessatti kan gaggeeffamu jechuudha. Odeeffannoo dabalataatiif lafa fagoo warri jirtan bilbila keenya irratti bilbiltanii nu argachuu dandeessu kan guyyichaa jechuudha. Duwwaa 912851638 irratti bilbiltanii odeeffannoo dabalataa argachuu ni dandeessu. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aa nu isinii dhiyeessaa turre qophiin gola haartii kana fakkaata. Haga qophii birootiin walitti deebinutti hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee biyya alaa fi biyya keessa jirtan marti keessan nagaa nu ta'aa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.